Obboleeyyan kee yoon jirani? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi bada achiin turre beektaa bada achitti hin booda. Turtee erga Suudii dhuftee? Waggaa lama reebbuuta. Bunni garuu kontiraata kan koo fixuu ka'ee ture. Sila nagashii taanaan nagashuu dide malee namni. Damooza Qaallichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami mee nu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee kutaa tokko taasise hanga kutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootti illee numin paaspoortii naa baasaniitu Suudii na fidan. Suudii na fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee aruma awwalaa sana ergeef yeroo jaraa erguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'ee awwalumayyuu jechuudha. Arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'ee dhuguma jara biran geenye ta'ee hin beeku jaris anaaf hormaa yeroo kun sanaaf hormaa jechuudha jechuun jenna barsiisan malee homaa naaf hin goone tokko faaratti waa'ee seenaa qofaasuuf immoo himamee ijoollumoo an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata kaala tokko faara kaasee himurra akkuma biyya laalfe bichitti kaasee himuu naa wayyaame. Yeroo dhufee dhumma rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni laal waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin shi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takkastiin dhagaamin. Ji'a torbaa anaa waggaa lama namni guutuu kan hin dheengaddalee birrii jashan dhiisee bahee wajjin walumatti qabaa akkas kara birrii ji'a sagalii wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti kennan inni sarraafaa naa baasanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashaadhu birrii karoo ofiitti deeffatu akka birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti aramni duraalleen birrii baay'een dhoowwatte dheengaddalee sarraafaa wajjin birrii baay'een jalaa gubate garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjii 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffalee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifamee maatiin kolleen durii jedhee na agartudha istaayii kollee waan hundallee jijjiiree baduutti galeeti jireenya qophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Kanaafuu xiqqoosee Oromoon immoo duriyyamuu barbaadina seeti garuu an jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti gambaree jaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale. TikTokiin nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhu ture. Ji'a tokko reefa giyaa bakka dalagaa kollee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofuu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na bihan garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e hidhaan koo kun dheeraadha akka ittillee himullee naaf hin galu. Kanuma waa goshuu Abiraam. Abshir shi lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bakka itti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bakka irraa kufeerraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bakka sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bakka sanitti naagalee osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan ofirratti gadhiisa jechuudha. Si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arkee jechuudha. Kanaafuu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma iida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira waan takka sitti dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuuf miti just uummanni uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree
sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan ummata kan kee ummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbu jirus khasiif dubbatu jirus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru ijoolleen oromoo hundi si jaalatti sanumaatillee jaalala ummata amma nama kun kudha tokko hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takkastiin dhagaamini humaa abshiraya ayyaa dhaggalatu maastiin dhagaamin iida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obbaleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqan nuti gargaarsa sii goonu yoo afellee an ko obbaleetii tantee guddoo feeto akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabe ummata karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu tokkoffaa irratti maakush ani miidiyaa kanarra ergaa icciitiin kun lebeen si gargaara naan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kootii si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa oromoo wallaahi laazim sanobichiti sinirraa barbaade isin galee ummanni olii ganne darbee maal yeroo jedhattillee isin olii gadu diddanii yeroo jettanittillee inni dhufee faladaadhee keessaa illee qobsanaa maakishitellee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kooti ati haadha akka haadha kootiitti ati jaalatti jibbitu isaan harraa kaasee akka haadha kootiitti silaala naa jira si jaaladha haadha koo garan baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee oromoo koosinillee naa jiraadha hundi keessan shee keessa amantiitu jedhin mucaan kun akkasi jiraataa turte jiraniitti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhoskee jiraataa ture utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isiniin jaaladha. abshirii bakka humaa yaadini kanumas dubbisumaa fi waan biraammoo iida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasoo jira yaa akka dubartitti nagaa dhaqo taate bakka amma deem faxara nyaattee deem faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate laareef gayamu nyaadhu anas dheenya way nyaanne bakka humaa yaadini zanaa fataa jayi bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaastiin dhagaamin isheen eewd tole waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa homaa takka sodaatiin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoo yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laalechuu okay namaatu waan takkan sodaati laa waan dubbachuu barbaadu jiraate dubbadhu waan hin galleetu jira beektaa makish ummata waan hin galleetu jira isiin maa dura akkeessa gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffichiteetu jira isiin maaf akkasuuf gooteetu bakka isin dalageetaa turte kan jedhutu waraqata qabduutu eeyyamaan dhufte kana seeraa dhufte kaatee maaf bakka isin daladdii ummata jedhee gaaffititeetu jira xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan taate rakkoon qabu hayyee ibsiif ibsu yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka san dalagu maaf achi daladdee warnaan jedhaa turtanii na dhaggeeffadhaa isinitti himu tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyyaa na baase tokkodha isayyuutu haati kun dhagee anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan koommanuma namaatii jedhee nasabe yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedheetan idduma poolisii sun biiroodhaan na baasee daggala keessa na geessan dalaguu fidadhe achi dalaguun immoo akka durbaaf qaqqabuun akka durbaaf gochuun hin danda'amu hojiin hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti koobzii toshatta shaadanfatta akkas godhatta atta jaruu dooriin abisan malee kana rabaateen uffannee jechuudha viidiyoo koos ni arginu hundi jiraa jechuudha aramilleen gaafa Ameerikaa jira viidiyoon aadaa wali akkasitti abbaan mazaraa sana kafiila isaatti dalaga malee akkasuma nalaale maas gashe dhiira isaatu durba isaatu adargattu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaadhu naan jedhu qabu namni biyyaa na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa maal naan hin jedhu maatii tokko akka isaata naan hin jedhu saniifuu anillee ummati kun firii naa godhu ilka hojii koo kan itti dhoskadha dheetan
Fatuma gaarii uffadheesan akka kootti gaarii dhareeffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhuskeetiin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan natti tolee miti yookaan ittiin ta'ee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhuun qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef fedhan tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheetan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee duruummattis barbaadee miti feekii kana uumee Oromoo nyaachuus miti wanti si diigalu qabu. Jireenyuma dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundeenyuu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo mallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasitti tasfaa kutadhee anillee yoo lubbuudhuma waan nyaata arabni kun illee akka bakka baastee nan ganne. Duriyyee naan jettee ilma akka bakka baastee nan ganne dheetan beekaa akkasii jiraataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kana isinii ibsa. Jireenyi mana jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama maallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii koo jijjiiree mataallee ofirraa cira akkasii jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiise. Siin galee nama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Siin garuu naa bara aan jechuun nama duriyamtii barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godheef. Akka namni tokko natti hin dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheerarraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmuuta addeen bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee nan dogoggorsinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu wanta kan balleessine ammallee ishii badiittaa kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishii namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshir humaa yaadin abshir laal dhaga'i. Uffanni nama tokko hin ibsu si galee uffata uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarraan kaayatiin inuma namarra kaayate taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akka naanjaa keetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'a keetis hin gubin. Si galee namni lubbuun dhaga'i namni jechuun akka namni si beeku si beeka akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin tolee warra miidiyaa kan ati amma waan hin beeknee fi ati akkanaa jechuun hin barbaachisu waan irratti waan ati siti tole waan ati barbaadde waan ati laayikii goote irratti hojjedhu. Si galee namni kana hojjedhu siin jechuun qabu ati waan siti tole qofa irratti hojjechuu danda'uu qabda. Maannim meefallaga nagar bil namni waa si godhe tokkolleen hin jiru. Yoo waa taatellee yoo rakkoon jiraatellee himadhu namni tokko waa sin godhu hin jiru. Ani maakiitu siin jaa jechuudha. Minim qanaa ittee kana booda jechuudha. Qanaa ittee deemta laala ol jettee deemta. Si galee gajja'uu rifatu bobboo'uu of ajjeesuu waan akkanaa kana keessa sammuu kee daqiiqaa takkaa fi miti sekoondii takkaaf akka yaaddu hin barbaadu. Oromoon abbas poost godhadhu. Si galee waan mana keessa si gaddisiisee mataa si cabsiisee akka waan rakkoo wayii bakka amma rakkoon ni furamti. Hin furraumaa yaadinati rabbiitu si waliin jira ilma namaa caala rabbii abdadhu viidiyoo dhiqadhu zannaxii fuwaajee viidiyoo ajaa'ibaa poost godhi tole. Hamaa yaadinashi laayikii hin goonaa riipoostii hin goonaa koomantii hin goonaa waan hunda hin baxaabaxna jechuu miidiyaa kanaa. Iidaboo gargaarsiin siin godha sii goonaa waraqaa siif daleessisnaa hamaa yaadin. Akkas ilaala arkitee Oromoon akkatti si jaalattu laal. Bareedina. Jaala isaanii argitee? Yaa akkasi. Annaa bakka adeema amma hafuura fudhadhu ishii. Yaadati. Wal agarsii bilbila booda. Ayyaa Oromoo kana. Haadha Oromoo kana geetti isin hin jette ayyee. Arke guys akkam jirtan osoo amma gastii seensi haasa'uu hin dandeenyu beetee manni baxaabaxamee gabbuunee jira saatan. Kana booda dubbii takka nam takka amma mubaarak seenuu hin dandeessanii abbaa namni biraa amma seenuu hin dandeessan. Maalin jedhe gaafa maaloo shanna waammattee maaloo baanaan na irraanfattee jedhani maal jechuudha bakki. Osoo nama galchee dubbiin hin dhuftu mubaarak.
Ana injiru le tonjira de ma giddi mucabu sebu setari giddi kira galjina. Moderator amma galtan. Ay Mubarak. Amma to follow ne goda. Menam ni kuma kuda abur asirar tan hunde kesa na follow shakala churu ma fandu family wa ramiti. Follow warri barbaadde no sesena. Ana follow barbada ko ka darba to piranjira am si giddi kenne. Egaa bannataach nagaa ulfuuna qarakka muusan nagaa busanii yooyyaa sadii jenne. Yoo masiyyaa akkam jirta bareedduu koo. Jirri bareedduu koo galatoommaa fi jagnaa itti jabaadhi. Waaqayyoon ingilis. I just want to say thank you so much. Umato follow ne gotu mo nandema. Mubarak qande. Short in the brief. Thank you, Maki. Thank you. Ana ko follow ko da na follow ko ina shi. Okay, akkana godha warri koomantii jalatti carraa harkatu waan qabuuf orroo jaabarreessa nama orroo jee hunda follow godha guys wal guddisaa. Waan be ko kun galchaan. Galchi wal guddisaa guys shi. Miya galchitetta. Ijoollee koomantii ijoollee taab naa gootan hunda kiyyaanaaf yenee wuddoch. Waraana kiyya kana follow godha guys. Karafu koy na bagan annan galcha ati follow ko chisati. Orroo warri jee waraana kiyyaati follow godha Oro guys. mete ma unde jala galchaan Yasin oro. Narraan bareenni. Waye gifti ko ana bareedu. Beekin daamara bunya gittaay. Wood. Ine konjo lij. Ilmo gooti mat. Ay, hindi na heesarraan baate. Bayan